Harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa qaanqee shooti. Sagantaan qaanqee shoo torban toora feesbuukii yuutuubiin gama keessa itti dhuftu qopheessee qindeessee isin biraan kan ga'u ana Habtaamuu Lamuuti. Sagantaa keenya keessatti waa'ee Oromoof Oromiyaa irraa dubbanna. Kan isin itti dubbatus Oromoota, qabsaa'ota, hayyoota, maatii qabsaa'otaatiif hayyoota keenyaaf artistoota keenyaadha. Har'as akkuma amaleeffadhee miseensa gameessa adda bilisummaa Oromoo duraanii tokkoon isiniif qaba. Keessummaan koo har'aa obbo Raayyaa Abbaa Duraa Abbaa Garoo jedhamu. Maqaan feesbuukii isaanii yookiis immoo sooshaal miidiyaa keessatti ittiin beekaman Dr. Lateewoodha. Dr. Lateewoon qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessa gara waggoota 36 ol turaniiru. Muuxannoo baay'ee keessa dabarsanis argaa dhageettii hedduu argan qabsoo dirree ba'aa, dirree dhiyaa, dirree kibbaa hedduu keessa nama darbaniidha. Bu'aa bahii isaan keessa darban umurii isaanii ol. Dr. Lateewoon warroota jijjiirama yeroo ammaa kana simatee gara biyyaatti dhaqee deebi'e keessaas nama tokko. Maal taajjaban, maal argan, maaltu itti hin tolle, maaltu itti tole. Gidduu kana immoo eekamaa jiru isaanii wajjin mari'anna. Otoon gama sanatti isin hin darbin garuu har'a wallee tokkoon isiniif qaba. Walleen guyyaa har'aa isin badhaasu keekiyya badhaaneeti. Wallee kanaan gara Dr. Lateewootti isin dabarsa. Didii wayii jira, gammachuunis jira, gammachuu gargar hin bahin tokko. Haala jijjiiramaa biyya keessaa ilaalchisee jijjiiramni mul'atu bareedaadha. Tokko maqaan isaa bareedaadha. Maqummaan jijjiiramaa. Tokko tarkaanfiin jarri fudhatan illeen sadan tokko kamu mul'atan. Kanaan ala jijjiirraan kun jijjiirraa hidhamtoota baasu argitee dhaabota siyaasaa biyyatti galchuu waan tokko argitee haasaaleen babbareedaanis hin jira. Kanaan ala wanni mul'atu ofii isaaniitiifuu mootummaas ta'ee jaarmiyaan biyya galan galuudhuma walitti namuudhaan namni gammadaa jira. Ho'a tokko jira malee gammachuun kun karoora lafaa qaban hin qaban. Mootummaanis waan jijjiirama kana irratti maal hojjenna, maaltu ka'uu jira, maaltu sirrachuu qaba waan jedhu waan dura murteeffatanii seera mootummaa Itoophiyaa jijjiiru, poolisa isaa jijjiiru kana waan lafaa qaban hin qaban. Namni walumatti nammee dhiichisa. Egaa kanan arge. Kabiraan dididii kana keessa singallee akka jaarmiyaatti singallee faamiluma kiyyan naqee laalee nama tokkollee hogganoota hin dubbifne warra bulchitoota naannoo magaalaa maatiin kiyya qubatu sana malee. Garuu dudduubba isaaniin qorataa ture. Hunda isaanii jaarmiyootas ta'e warra mootummaa jijjiirama ijoollee irraa butatee deemaa jirus ta'e. Egaa kana keessatti jijjiirama kana hundayyuu warri itti dadhabee fide ilmaanuma Oromooti. Barattoota, ijoollee dargaggoota, qeerroo, qarree. Uummanni illee kan hin hafin, manguddoon illee kan biraan hafin qooda keessaa fudhatanii asiin ga'ani. Garuu kan warri harkaa fudhate jijjiirama argitee namni ammatti barbaadu hin finne. Jechuun warra harkaa fudhate warruma duraan qawwee qabu keessaa warra dhufedha. Paartuma sana jechuudha. Maaliif qaamni jijjiiramaa ijoollee qeerroo waan taateef jarri immoo akka mootummaatti dhaabbatanii yookaan akka paartiitti dhaabbatanii socho'aa waan hin turreef ijoollummaan aangoorra jiran kun irraa butatan jechuudha. Yeroo butatan warri aarsaallee itti kafalaniiru itti dadhabaniiru dhugaa. Nutilleen biyya alaa teenyee gargaaraa turre baay'ee cinaa dhaabbataa turreen. Warri yeroo jalqabaatiif gargaaraa ture tokko anaaf yeroo viidiyoo nuun jedhan.
So atau jijjiiramu mabarbaanna akka bu'aan uummataa argamu. Bu'aan sun immoo argitee gubbaadhuma qofaaf televezyiinaa irratti mul'ata malee hawaasa keessa bakka qubadhe deemee namoota gaggaafadhe namoota nama dubbisuuf fedhinnaa hin qabnetu irra guddata. Kan nama dubbisanis jiru hunda miti. Egaa inni kun gadi bu'ee hawaasa keessa hawaasaa waliin argine. Egaa haalli kun jira jechuudha. Ammalleen dhugaadhumatti namni abdii hin qabu viidiyoo irra dhaabaa ODP maqaa jijjiiran yeroon achi jiru sana jijjiirame. Galatoo meera raaya bakka sanatti hin deebina. Jijjiirama yeroo ammaatti barbaachisu hin finneette maa jijjiiramni yeroo ammaatti barbaachisuuf gara fuula duraatti barbaachisu maanni mee kana addaan nu baase. Jijjiiramni jiru ilaal uummanni maalaasaa jaarmiyooti hawwii maalii qabanii jaarmiyoota adda addaa jira kan alagaas jira akka federaalaatti illee kan Habashaa jira kan Ogaadinaa jira hunda kana teessisanii mariisisanii seera tokko baafatanii seera ittiin durfaman tokko lafa keeyyachuu qaban. Inni kun hin jiru. Namayyuu akkuma jirutti hoteelatti galchanii inni kaan immoo naannoo isaaniitti galeetuma ta'a. Ofii isaaniitiif argitee jaarmiyooti ofii walitti dhufanii wal hoogganuudhaaf waliin danda'ani jechuun wal tuffata namuu. Namni jara kanarra silaa jiru argitee warra abbootii gadaa fa'a manguddoo biyyaa fa'a. Jara qofatu waan kana silaa gochuu danda'a yoo mootummaan gargaare. Gara kaaniin immoo namni kan keenya dhaabota Oromooyyuu akka mootummaa walitti fidee mariisisee walitti araarsu fa'a. Aktivistoota irra guddaan hawwii akkasiifaa qaban. Kun hin taatu. Maaliif jennaan namas dorgomuudhaaf deemu ati tokko ta'i na dorgomi jettaani. Kanaaf argite hawwiidhaan namni haasa'a. Kanaaf wannan arge harkummaan jarummaan kunuu harka keessaa qaban laamshessuu akka inni waliin jaarmiyaa kana hundayyuu akka Eertiraan yeroo jarri gargar ba'an hundaafuu ofiisa babbantu kan. Akkasuma deemaa jira biyya keessa. Kanan argaa jechuu kooti. Galatoo Miraaya, mee jijjiirama argame kana qabsoo hedduudhaan argame, salphaatti hin argamne, lubbuu baay'ee duratti dhabame. Jijjiirama argame kana ODP'dhuma duwwaatu akka inni galmaan ga'u teenyee dhiifnamoo dhaaboleen Oromoo irratti hirmaachuu qabu jettee yaadda. Maaliif waan hundumaa dhaaba tokko duwwaatti dhiibne ilaaluun akkam xiqqoo seen ulfaatu? Mootummaanis argitee as keessaa is warruma jijjiiramuma kana keessa butatee afaan bareedaa dubbataa butatee deemuu barbaadu jiru. Maaliif jijjiiramni kun bu'uura hawaasa keessaa madde malee argitee aangoota mootummaarraa maddine. Garuu warruma aangoorra turantu keessaa butatee ce'e. Jarri immoo ofiifuu wal harkaan qaban. Jarri nu gama jira. Namni federaala keessatti argitee biyya bulchu waan dabballummaa hojjeta. Jaruma kanayyuu warra hawaasa jibbisiisaa jiru jara kana jechuudha. Deebi'ee jijjiiramni uummanni barbaadu isa kamii jijjiiramni mootummaan silaa fiduu malee. Mootummaan jijjiiramni inni fiduu malee hawaasa Oromoo bakka hundatti jeeqamaa jiru kana dura dhaabsisu. Amma ofuma argitee lafa namaa kenninee jedhanii ijoollee waamanii ijoollee 100 lafa kennin kanaan kan kuni argitee bu'uura ta'uu hin danda'u. Bu'uurri rakkoo kanaa mooraan qabsoo kan turte naannoon Bahaa Harargeen Baalee haga Gujii gahutti naannoon dhiyaa Mandii Qellem Gujii Gidaamii argitee Beegii kun jeequmsarra jira. Saba biraa itti kaasaniiti
madaa jira. Amma silaa dura sana qabbaneessuu malaniin isa kana hin qabbaneessine waan misoomaa irratti haasa'u waan mana ijaaranii mana diigan mana namaa kennanii namarraa fudhan suni waan amma miti waggaa 10 boodallee itti dhufuu dandeenya. Wanni guddoon amma nama yaachisa waan lubbuun namaa darbaa jiru. Wanni nama kanayyuu amma nuti jaruma kanayyuu wanni akka jibbinu nu godhaa jiru isa kana dirmatanii dhaamsuudha ibidda namarraa. Kanaaf jijjiiramni bu'uuraa ammallee biyyattii sana keessatti hin dhumne jedhe. Asirratti raayyaa Dr. Lateo hogganoonni kun hogganoonni duraan darban irraa hogganoota addaati. Warri duraan darban waan asitti miti atis ni beekta daawwattooti keenyas ni beeku. Yeroo uummata jeefamaa ture waliin ajjeesaa ture yeroo saamamaa ture waliin saamamaa ture. Warri kun garuu warra dide jedhanii gara aantummaa saba isaaniitti dhufanidha. Isaan keessas immoo rakkoon hin jiru jechuu miti. Iddoo mandumaa keessa, maatii keessa, qabsoo keessa, mootummaa keessas hin jira. Foon baay'ee keessa xannachi tokko hin dhabamu. Sababii warra namoota dogoggora akkasii uuman kanaaf immoo hunduma isaanii walitti faallessuun hunda isaanii walitti akka jijjiiraman finne gochuutti namatti ulfaatu. Mee bakka kanatti maal jettati? Ilaal qaama jijjiiramaa keessa bar namoota jira. Jaarmiyaan guutuun hin jiru bar. Qaama jijjiiramaa keessa ODP'n jiru. Warri argitee federaalaallee yaadiguma keessa warri turan warra akka Lammaa Abiyyi faan Lammaan Oppiiduma keessa turan jiru. Namooti akkasii bar jalas jiru. Guutuun jalli hin jijjiiramne yeroo jennu namuma hunda ariyaati nama haaraatti galchaa jechuu miti bar. Jara keessas jira. Garuu irra guddaa immoo warri jijjiiramuma kana harkatti qabaa jirutu jira. Isa kana jenna. Malee jarkuun qooda hin qabanii gumaatan kennine hin gumaachine jedhaan jiru. Waan gaarii jarumatu labsee hin galle nu hunduu. Hogganoonni gadi bu'anii waan hojii kaadurummaa hojjetu jette maal jechuu keeti? Hogganooti gadi bu'anii yeroo waan kaabine jechuun dabballee jechuudha. Dabballee nama kakaasa soballee itti makate afaanillee bareeffate warri bakka bulchiinsaa gubbaa jiru jaraaf akka namni abboomu gochuudhaaf argitee haada diriirsa jechuudha. Haada maraba namni keessa seenu. Warri gubbaa ammoo ija uummataa bira jiran kan gaafatamuyyuu kanan miidiyaa irraa dubbatu kan miidiyaan kan kee irratti qeequ miidiyaan kan kee deeggaru miidiyootiin adda addaa kan jarri qeeqan eenyunni warra mootummaa keessa jiru akka jarri waa diriirsan akka jarri waa qajeelchanii. Kan immoo amma immoo argaa jirru warra biyya bulchantu federaala bulchantu dabballee OPDO ta'ee asii abaluun ajjeesee jennaan waraanatti bobbaafne waraana nurraa dhowwaa jedhee uummanni iyyannootti dhiyeeffate akka obbo Taayyee Danda'aa miidiyaa isaanii irratti wanni jarri babarreessan baay'ee waan nama jibbisiisu. Jechuun namni jaratti iyyataa jira isin dhaqaatii woboon keessan isinirraa deebisuu yeroo faa namaan jedhan. Abaluufaa warri akkasiifaa jimaa qamaafaa warra yeroo namaan jedhan. Jarri jararraa hin bareedu ture. Jaraa argitee gadi bu'anii nama yaada itti kennutti jarri immoo sila miidiyaa jaraarratti gabateedhuma jaraarrattu waan mootummaan baasa. Waan mootummaan naannoo Oromiyaa labse sanaan alayyuu mul'achuuyyuu malleen. Egaa kana hojjetu jechuu kooti. Warrummaan jijjiirama argaa jijjiirama kana qaama Dr. Abiyyiif Dr. Lammaadhaaf ta'an jennee abdataa turre sadarkaa jarri nuun arginetti ofii hawaasa jeeqan argina jechuudha. Egaa kun waan namarraa hin eegamneedha silaa. Sababii namni tokko yookaan namni lama waan akkasii babarreessanii fi
walumatti qabne jara kana komachuun immoo akkam ni ulfaatu xiqqoose. Lakki walii gala miti. Jaru maanuu wal quban qabaniin shakkii irraa qaba. Obbo Lammaadhaan mari'atee namni barreessu hin jiru. Namni yaada isaa barreessa. Garuu yeroo waan akkasii immoo barreessitu maxxansitu mariin obbo Lammaa sun keessa jiraachuu qaba. Maaliif jennaan ati sadarkaa bulchiinsa olaanaarra jirta. Wanni si jalaa barreeffamu hundi waan ati labsite fakkaata jechuudha. Fakkeenyaaf argitee Daawud Ibsaa wajjin warri jiran yaaduma Daawud Ibsaa barreessati Feesbuukii ofii irratti barreessu jechuudha. Egaa kanarraa of eeganii argitee isa kanarraa of eega namni biyyaan deemu. Namaan deemuun waan salphaa miti. Kanaaf jara kanatu akka nuti namootuma jaallannuyyuu jibbinu nu godhaa jira jechuu kooti. Malee Dr. Abiyyiif Dr. Lammaarraa abdii kutannee jedhaa hin jiru. Yoo danda'an akka jarri qajeelchaniidhaaf wanni nuti dubbataa jirruuf. Jara hidhaa jedhaan jirru. Ari'aa jedhaan jirru. Dhaabaa jara kana jedhaa jirra. Dhaabsisaa jedhaa jirraan. Hojii ijoolleen hojjetu namni guddaan namni biyya bulchu. Namni namaan deemu gaala waataati jedha Oromoon. Gaalli waataa waan hundatti fe'ani baata. Kanaaf nuti waan nuti jaraan jenne nama eeggachuu qabani. Galatoomi Raayyaa, egaa ati warra Feesbuukii keessatti yookaan sooshaal miidiyaa keessatti biyyoota diyaasporaa keessa warra yeroo jalqabaatiif tiim Lammaa Deeggar keessaa tokko yoo hin jedhesi waan hunda goggoodatti hin fakkaatu. Booddana garuu ergii biyya dhattee dhuftee immoo xiqqoo ishee muufattee waan itti dheekkamaa jirtu fakkaata. Maal rakkoon maaltu uumame Dr. Raay? Lafaa ka'eetii miti. Akkuma silaa dubbii keessattuu ka'e naannoon amma keessaayyuu halkaniif guyyaa boqonnaa dhabaa jiru naannoo waraanni bilisummaa Oromoo yeroo dheeraadhaaf keessa ture. Naannoon sun immoo argitee anis beela ba'an ture keessa jiraataan ture. Naannoon kun isaa jeeqamu. Arguu miti ija kiyyaan arguu miti namoota dhuman. Gurrumaanuu hamee isaanii dhaga'uu hin danda'u. Naannoo ba'as akkas godhan. Naannoo dhiyaatis akkas godhan. Kana kan hojjetaa jiranii warruma duraanii aangoorra turetu kana hojjechiisaa jira. Kanammoo maaliif hin dhaabsine mootummaan federaalaas kan Lammaatis isa kana dirmatanii dhaabsisu. Kanaafan itti ka'e. Haa badanii miti ammas. Lammaa jibbinee funyaan qabannee arrabsaa jirraa akkuma kaleessa faarsine jedhaan jiru. Lakki. Qooda qaba. Onnee uummata Oromoo keessa jira. Garuu yoo ati hojjatteef malee onnee hawaasichaa keessa turuu hin dandeessu. Namooti immoo argitee akka jarri kun jibbaman godhu warra akka maani maqaa kakaase warra waa babarreessu. Jara kana warra akka Milkeessaatii fi Addisuu Araggafaa. Jarri kun baay'ee gammadaa turan. Inni kaan mana hidhaatii bahee inni kaan argitee biyya alaas tureera nu birallee tureera Milkeessaan. Inni kaan immoo argitee ijoolleedha jarri kunu waan jarri qaama argitee Lammaa Dr. Lammaa ta'anii wajjin hojjetaa jiran se'aa ture. Amma garuu miti akkan argaa jirutti gabatee jaraarraa shakkiin irraa qaba jechuu kooti. Egaa jarri kun akkasirraa haniin malee jara kanarratti argitee miidhaan haga'u jedhaan jiru. Duula irratti labsaan jiru jechuudha. Hawaasa keenya qe'een biraa buqqa'aa jiru, daa'ima dhumataa jirtu, dubartii muka jalatti dahaa jirtu, baqee irraa baqattee. Kana hatattamaan dhaqqabuu kan danda'u harka guddaa kan qabu mootummaadha. Harki isaa dheeraadha. Har'a jedhee har'a dhaqee ittisuu danda'a. Waraanuma geessee naannoo sanatti jisse naannoo namni baay'ee uummanni walitti dhukaasu hin jiru bara. Isa kana maaliif hin goone? Qooda shiftaa maarree taana jedhanii argitee magaalaa baadiyyaa keessa deemanii dhukaasa banan uummanni
qeeqaa jira. Argaa jira uummanni gurra uummataa biratti. So inni silaa bakka guddaa qabu isa alagaan itti dhufee weeraraa jiru kana. Uummata argitee wal fixaa jiru kana. Inni kun akka inni hin hammaanne balaa guddaarraa akka hin geenye kan dhowwu jara sila. Kana maaliif gochuu dadhabanii? Dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa kun sagantaa Qaanqee Shooti. Akkuma argaa jirtan keessummaan koo har'aa Dr. Latee Raayyaa Abbaa Duuraa Abbaa Garooti. Dr. Raayyaa Abbaa Duuraa Abbaa Garoo miseensa gameessa qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo duraanii keessaa nama tokko gara biyyaa dhaqanii dhufan waan argan waan taajjaban waliin mari'achaa jirra. Booddana kana immoo sooshaal miidiyaa irratti tiim lama wajjin xiqqoosee walitti bu'an fakkaata. Mee Dr. Latee namoota sadii irra deddeebistanii maqaa dha'aa jirtan kana umuriinis muuxannoo qabsoo keessa turuunis yeroonni kun situu caalanatti fakkaata. Mee jara kana itti dheekkamuurra jara kana itti mataa keessa dha'uurra akka gorsaattoo itti muu yaaltetta? Ilaal jara kanatu sadarkaan nuti itti eenneebi sadarkaa jarree irratti mul'atu tokko nu irraa bareeduu dide. Kanaaf argite. So nuti bakka guddaatti eegaa jirra ijoollee warra ammaa eenyu Taaddalee Uumaa fa'aa warra argitee gadi ba'anii waa hojjetaa jiran warra argitee Oromoo boonsan eenyu Abeebee kana fa'aa intala ijoolleen durbaallee hedduudha dubartoonni dhiifama maqaa isaanii Adaaneech fa'aa jarri kun jiru barre hedduudha jarri. Akka jara sanaatti eegaa turre ka jarri kun gadi ba'anii argitee Facebook isaanii gabatee isaanii irratti waa hedduu waan hin taane gadhiisan kana miti. Yoo araarsuu barbaadan jaarmiyoota yoo argitee himuu barbaadan nutti barreessuun maaliif barbaachise aangoon jara harka jira. Aangoon itti kenname. Aangoon sadarkaa jira sun tarkaanfiin fudhatanii maanutti mu barbaachisan jechuudha. Yeroo tokko wanti isaan barreessan nama aarsa garuu numa liqimsinee dhuma callisna malee gaarii miti. Maaliif hoogganotarraa waan akkasii hin eegamu warra biyya bulchaa jiran warra biyya geggeessaa jiran dhagaa tokkoon simbirroo shanfaa jedhanii gaafa waan hin taane uummata shakkii uumaa jira wal gidduutti. Waa'ee mudamuu jeneraalotaarraan kan ka'e jeneraalonni kun immoo dhaaba adda bilisummaa Oromoo wajjin yeroo Eertiraa turanitti wallabbii qabu. Wallabbiin sun utuu hin furamin immoo gaafa dhufanii isaan mudamanii warri immoo tiim lammaa ka'ee jiran kun gaafa isaan jechoota akkasii kana barreessan namoota baay'ee walitti gungummachiisa waan ta'eef gara fuula duraatti utuu irraa fooyya'anii bareedaadhaa jenna. Hunduma keenya kun maaliif warra biyya geggeessanidha isaanii warra dukkana keessaa nu baasu. Imimmaan saba keenya irraa haxaa'u jennee itti amannu waan ta'eef jechoota akkasii gadi bu'a akkasii gaafa garuu xiqqoo hamilee namaadha. Walumaa galatti mee Dr. Raayyaa yookaan Latee tiim lammaan kun amma ergi gara aangootti dhufanii waggaa lama iyyuu hin taane. Waggaa lama kana gidduutti akkam waan baay'ee irraa eegaa hin jirru. Qabsoo adda bilisummaa Oromoo waggaa 40 oliyyuu obsaan eegaa jirra. Hammoonaa utuu abdiin kutatinii borii waan maharaa hojjeta iftaan hojjeta jennee dhumatu dogoggora keessa darben dhumaan keessatti iyyuu obsaan eegaa turre. Tiim lammaadhaaf immoo waggaan lama xiqqaattu maal taa'e yoo daran obsineef obsa laanneef yeroo laanneef jechuu kooti. Ilaali gaaffii bareedaadha wanni ijoollee argitee jalqaba argitee yeroo siin lilmee wayii yookaan karameellallee waanuma jaallattu yeroo siin hatte jalqabuma argitee harka guddaa jibbiteeti miti ilmee akka ittiin deebineef. Kaani jara kana eeguu dhabnee argitee itti ariifannee isa jedhaa jirru bakka hundatti hiriiraan baay'inaa jennee uummata dhowwaa turre. Dhageesse wama hundaa waan xiqqaa waan guddaadha. Har'a immoo garagalee uummanni nu gaafataa jira gaamma. Kunoo Harmaya Yuunivarsiitii Amboo guyyaa lama oolee har'a Jimma bakka hundaa qabate gaamma. So ibidda kana jalqabuma silaa dhaamsuu malan. Isa kana har'a jedhanii har'a haa xumuranii har'uma haa godhanii miti.
Engadda makiinaa 18 shibtaadhaaf bobbaafne jedhanii makiinuma 18 sanayyuu argite 8 qoodanii gara baallee 8 geessanii gara dhiyaallee 8 geessanii ummata alagaadhaan dhiigaa jiru kana gidduumaan qubsiifne gabaabaadhumatti haganuma jararraa dhabneeti yeroo hundaa qeequun dhaabaa keessa turre adda bilisummaa Oromoos qeeqaa ture hin qeennaan dhageesse amma immoo jaarmiyaa kana keenya waan ta'eef nuyi kan Tigree qeeqaa jiru hin nageenye hin qeennu maaliif maaltu nu galche kana lagaa qeeqaan jiru keenya opiniyoonis keenya jedhaa turre jechan taane hin arrabsinaa jedhaa turre ofitti harkisaa jedhaa turre so jarrummaan akka jedhaanii turre yeroo jarri afaan namaa keessa deebisanii jecha hin taane miidiyaa irratti gadhiisan abdii irraa kutatta jechuudha. Malee utuu callisaniiti akka obbo Lammaa kana callisaniitu malee dhiisanii wajjaa bara. Isa kana nama aarse. Har'a jedhaa har'a nuu dhalaa jedhaan jiru. Dhageesse? Kan dhala eegaa jirru kan argitee dorrobee dhala eegaa jirru bilisummaa isa argitee karoora mootummaan lafa kaa'e kana yoom ummatatti gadi ba'ee jaarmiyaa hundaaf seera poolisii lafa kaa'ee nu dhaqqabsiisa jennee eegaa jirraayi. Dhala isaa har'a sadarkaa gadii kanarratti nuti wal dura dhaabbanna jedhee yaadaan turre. Kanaaf namni kan mormu malee guutuutti ani namni hundinuu ni deeggara. Akka Lammaa itti jaallatu, Abiyyiin itti jaallatu. Ijoollee amma maqaa dha'e kana hedduu isaanii hin jaallanna. Baay'ee akka Taaddalee Uumaa kana fa'a. Namoota inni argitee alagaallee ofitti qabee laqee mana ijaaree fi wanni nu jaallanne mana naa ijaareeti miti. Waan inni argitee Oromoo ta'ee nama hunda hammachuu danda'uudhaaf. Kanaafiti argitee yeroo hunda maqaan isaa tuuqa. Egaa kana jechuudhaafiti jenne malee adda bilisummaa Oromoo waggaa 40 eenne jara kana wagguma tokkollee eeguu dadhabnee gaafasis argitee jaratti simaatuma ture. Adda bilisummaa Oromoos waggaa haga keessa turre kana ittimaa turre bakka dabe. Gaafa kaan immoo harka jalaa fudhannaan fudhataa turres keessaayyuu baane yoo waa hin qajeelle dhiiftee keessaa baata akkas jechuu kooti. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun sagantaa qaanqeeshooti keessummaan korra Dr. Raayyaa Abbaa Garoo Abbaa Duraati Laphee shaw kolfa isaatiin beektu mee Raayyaa dargaggoota amma hoogganoota dargaggoota amma kana mee muuxannoo dabarsite keessaa gara fuula duraatti waan akka dogoggoraa jennee dubbanne kun akka inni fooyya'uuf akka sirraaneef gorsa maal kennitaaf? Dogongorri walumaa gala waan akka dogongoraatti barreeffames ta'ee waan argitee miliqa afaanii nama jalaa ceetes ta'ee dabanii irraa haqanii argitee dhiifama yoo akkasitti hubattan illee yoo jedhan dhumate waan guddaa miti wanni namarraa eenyu nuti har'a dhiifama afootu walii jechuudha. Islaamnis akkas isa darbe jala ooluu miti namni dafee sirratee hojii isaa bareedaa hojjetee karaatti deebi'uu danda'a. Akka fagaanne barbaanna malee namni hundinuu akka inni diinamu wayii barbaadda. Akka inni qaroomuudha. Malee nuti as teenyee wanni nuti iyyinuuf biyya gallee wajjin bulchinaa miti jaruma bulcha. Jarummaan akka bulchaniif immoo akkas cululuqee hojiin jaraa simboo qabaatu barbaanneeti. Galatoon. Kanaaf akka miree dhukaasii arbiijii dhukaasaa jirtu kun yeroodhaaf qabbaneessitaa moo akkam Raayyaa? Gaalaal haalli biyya keessaa ammallee gaaffiin bakka hundaa ka'aa jiru barattootis kaasaa jiran nu birattis akkasumatti ka'a. Inni kun dafanii
haadha qabani dirmatani malee wanni tokko wanni argitee nuufi jaras waliin ga'e jiru an dhugaa rabbii dubbachuudhaaf yoo ta'e gaafa filmaataa dhaqeen jara deggeran jedhaa ture karoorri kiyya kana lammaafaa finnakee kaampeena godhaa kaampeena na filadhaa yaada namni hundinuu irratti dhiyaatee amanuun filadhaa jechuu danda'a miti anjaraa fi kaampeena godhaan abdii qaba ture utuu hin turin fuula keessa waan na deebi'an fakkaatu kanaafan qeeqe. Dhugaadhaan raayyaa qeequun waanuma jirudha. Yoo nuti waliin qeeqnu yoo nuti waliin sirreessinu ta'e eenyutu nu sirreessa gadi bu'ee samiirraa gadi bu'ee waaqammin kan nu sirreessu. Namni immoo nama waan ta'eef hin dogoggoraa nama waan ta'eef immoo walitti immoo wal qeequunis immoo dirqama. Hojii nama hojjetu hojii sana keessatti dogoggorri nu uumama. Kanaaf yommuu qeeqnus diinummaaf miti yommuu immoo wal faarsinus jaalala guddaa sanaafis miti kana daawwattoonni qaanqee shoosii akkasitti akka bartan Dr. Lateewoo waggaa 20 oliif hin beeka Lateewoon gaafa si jaallata gaafa immoo sitti aare immoo dhangalaasee dhuma sitti hima dhossaa isee gola keessaa sana hin beeku mee sagantaa guyyaa har'aaf qabnu asuma irratti golomnaa baay'ee yeroo biraa immoo sagantaa biraatiif walitti deebina mee raayyaa ergaa daawwattoota qaanqee shootiif qabduuf qeerroo Oromootiif qabduuf daawwattoota keetiifis qabdu dhaammattee nagaatti waliin jenna. Hedduu galatoome egaa walumaa gala ijoolleen qeerroon biyya keessaa mirga kan keessan kan argite waa qajeelfachuun jala deemanii hojii kana naa hojjetaa jirai jedhanii qoqqorachuun gaarii garuu diina goone immoo ilaaluun gaarii miti. Isarratti jabaadhaan jedhaani qeerroodhaani kabiraa mirga ofii jala deemudha. Kabiraa waan argitee ammas wannaa tokkoon tuqee darbaa waan jecha jimaa tokkoon tuquu barbaade jimaani naannoo Oromiyaatti argitee Harargee keessatti warqee shaakkisoo caalaa jimaan ummata keenya gargaareedha. Kanaaf biyyoota hedduu deema. Warqee sanarraa argitee shaakkisoorraa homaan arganne ummanni Gujii naannoo sana itti miidhame malee keemikaalaan bakka lame. Kanaaf warri jimaalleen maarree jettanii maqaa dhooftan hoogganooti dhiifama gaafadhaa bakka sana sirreessaa fi ummanni si qobataa jiran jedhaani. Kani walumaa gala ammas dhaamsadi qabu qaanqee shoo hedduu wannati yoo hojjettu bareedaadha. Kanaan duras dhugaa OBN wajjin illeen waan hedduu hojjetaa turte qaama jijjiiramaa kana keessa namoota quunnamsiisuu namoota harkisuu kanarratti waan hedduu hojjetaa turte ammas hedduu galatoomin jedha. Wannati hojjechuu qabdu ammas sagalee waraanni bilisummaa Oromoo naannoo dhiyaati argitee naannoo adda addaa jiran jaralleen dubbisi quunnami nu dhiyeessi maaliif jennaan miidiyaan jarri qabanis Oromoon jarri qabanis kanuma ummanni Oromoo argitee waraana keenya jedhee kan inni waamu waraana bilisummaa Oromoo malee argine isa dhugaa yoo dubbachuuf taate waraana keenyaa jedha isa kaaniin ka mootummaati jedha jechuun abdii irraa hin qabu ka mootummaa namaan ajjeesisu waan ta'eef akkasitti waama. Booranni ijoollee keenya gosee jedha ijoollee fooraa jedha ijoollee keenya gaaraa jedha waraana keenyaa jedha ummanni akka kana waan ta'eef jaras waami dubbisi quunnamin jedha galatoomi ulfaadhu horii buli. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee shoo sagantaa guyyaa har'aaf qabnu asuma irratti goolomnee jirra mallattoodhaa fi kolfa Dr. Lateewoo. Inni kun dhaamsa qaba kanaaf nagaa gaariin nagaatti naa jiraadha. Kanaan nagaatti isiniin jenna. Sirti shibooda maree, otuu keessa daree.
sooti yoo jaalalli keenya da'oo nurraa garaa bubbulee garaa bubbulee garaa bubbulee. Show.